Akka magaalaa Shaggariitti hojii qonna gannaa faana wal qabateetoo keessattiyyuu bara kana karoora karaa adda ta'eedhaan qophaa'eetedha kan jiru. Karoora misoomaa of danda'u kanaan dura karoora xiqqee jenneetoo waggaa 5 darbeedhaaf hojii milkaa'ina qabu hojjetameetedha kan inni jiru. Karoora xiqqee sana bara kana samaraayizi yeroo itti goonudha. Sana hojii qonnaa faana wal qabateetoo karaa adda ta'eedhaan guduunfineetedha kan jirru. Amma immoo qonna gannaa bara oomisha 2018-19 karoorfanneetoo karoora misooma of danda'u kana jechuun waabii nyaataatiidhaan of danda'uudhaaf karaa adda ta'eedhaan biyyi keenya karoora addaa qabachuudhaan hojiin hojjetamaatidha kan inni jiru. Akka magaalaa keenyattis qonna gannaa lafti tokkoyyuu agabuu buluu hin qabu kan jedhurraadhaan bara darbee hektaara 81,000 fi 538 misoomsinee kan turre. Bara kana hektaara 95,500 lafoota kanaan dura biyyoo dhangaggaa'umaadhaan saaxilamanii jiran nooraa fayyadamuudhaan lafa qabnu hundumayyuu lafa oomisha qonna gannaatiidhaaf ooluu danda'u duguugnee karoorsuudhaan kutaawwan magaalaa 12 aanolee 36 keessatti karoorsineetoo hojiin qophii maasii jalqabeetidha kan inni jiru. Lafa hektaara 95,500 keessadha. Yeroo ammaa 28 fi 84 kan ta'u qotameetidha kan jiru jechuudha. Kana keessadha immoo oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaaf qophiin maasii baay'ee barbaachisaadha. Qophii maasii faana wal qabateetoo dhibbeentaa 28 fi 84 kana keessadha. Dhibbeentaan 78 kan ta'u tiraakitaraadhaan kan qophaa'edha jechuudha. Lafa keenya hunda meekanaayiz gochuun dhibbeentaa 8 lafa qonnurraadha. Dhibbeentaa 80 meekanaayiz goonaa jenneetoo tiraakitaras bara kana qophii tiraaktarri kanaan dura akka magaalaa Shaggariitti 43dha kan nuti qabnu. Amma naannoo 22 gashuudhaan naannoo 65tti ol sissineetidha kan nuti jirru. Inni kun immoo kutaawwan magaalaa hunda keessatti qonna irratti yeroo ammaa bobba'aniitidha kan isaan jiranii. Qonnaan bulaan keenya karaa adda ta'eedhaan lafa isaa qopheessaa jira. Haala qilleensaa amma yeroo laallu haala qilleensaa mijataadha kan inni jiru. Qophii maasitiidhaa fi haala mijataarraadha kan jiru. Qilleensi amma dhufe kun oomishaaf oomishtummaa keenya bara qabanne kana dabaluu keessatti gahee olaanaadha kan inni qabu. Oomisha keenya oomishtummaa keenya dabaluudhaaf gahee guddaa kan taphatu tokko meekanaayizeshiniidha. Inni lammaffaan immoo callaa guddistuudha jechuudha. Callaa guddistuu kanaan dura hektaara tokkotti giddugalaadhaan kuntaala 1.8 kan nuti fayyadamaa turre. Bara kana immoo wanto reeshoo kuntaala 2tti dhiyeessuudhaan oomishaaf oomishtummaa keenya baay'inni uummataa keenya dabalaa jira. Sana nyaachisuudhaaf immoo oomishtummaan dabaluun baay'ee barbaachisaadha kan inni ta'u. Akka addunyaattis dorgomaa ta'uudhaaf suni baay'ee murteessaadha waan ta'eedhaaf kuntaala 100,100 fi 98,969 dhiyeessuudhaaf karoorfameetoo yeroo ammaa naannoo dhibbeentaa 65 kan ta'u already waldaalee bu'uurarraa qaqqabaniitidha kan isaan jiranii. Sana keessadhaayis arabsaan naannoo dhibbeentaa 15 kan ta'u arabsameetidha kan jiru jechuudha. Xaa'oon. Kanaaf xaa'oon kun gosa barbaachisuudhaan waldaalee bu'uuraa keenya bira qaqqabsiisnee jirra. Inni lammaffaan oomishaaf oomishtummaa keenya guddisuu keessatti gahee olaanaa kan inni qabu sanyii filatamaadha. Sanyii filatamaa midhaan gurguddoodha kan nuti qonna akka magaalaa Shaggariitti. Cereal crops kan jedhaman keessatti midhaan biilaa kan akka qamadii dhibbeentaa 41 oliidha. Uwwisa lafa keenyatirraa kan nuti qotaatu jirru. Itti aansitoo xaafiidha. Xaafiin naannoo dhibbeentaa 31tidha. Itti aanee kan jiru garbuudha jechuudha. Itti aanee kan jiru garbuudha. Baddaa badda dareedha kan qabnu waan ta'eedhaaf isaadhaafis sanyii filatamaa kanaan dura kan baay'isneen jira jechuudha. Waldaalee irratti kan baay'atanii jira. Waldaa baay'isa sanyii filatamaa
bu'uureessuudhaan kutaawwan magaalaa Kurraa Jiddaa, Koyyee, Galaanii fi Galaan Guddaa akkasumas immoo Garbuu Gafarsa Gujii irratti riisarchii qorannoo qonna hoolotaa kanneen kan biroo Bishooftuu faana waliidhaan ta'uudhaan Inistituutii qorannoo qonna Oromiyaa faana waliidhaan ta'anii sanyii haadhoo fudhachuudhaan sanyii siiwaanii amma naannoo kumtaala 11,000 ol kan ta'u harkaadhaa qabnaa jechuudha. Sanaan ala immoo kumtaala 16,000 ol immoo siiwaanii gosa adda addaa midhaanota dhiyeessuudhaaf qophiin adda addaa gaggeeffameetu direct seed market gurgurtaa harkaa kan jedhamu jira. Waldaaleen shanan tokko kilasteroota shanan irratti hundaa'uudhaan waldaa ciccimaa akkasumas namoota dhuunfaa laayisensii dhaabbata baayisaa sanyii filatamaa faana walii galameetu yeroo ammaa dhiyeessuudhaaf qophiirra kan jiramudha. Sanyii filatamaa faanas wal qabatee kan jiru inni hanga yoonai kanaan dura kan baay'isne 11,000 olii ni jira jechuudha. Harka qonnaan bulaa naannoo 11,000 ol kan ta'u harka qonnaan bulaa keenya bara darbe sanyii haadhoo kan baay'isne amma immoo qonnaan bulaan keenya kan wal jijjiiretu harkaa qabu riisarchiiwwan adda addaa faana waliidhaan ta'anitu kan baay'isne jira. Inni sun harka qonnaan bulaa keenya kumtaala 11,000 ol kan ta'u qaqqabeetidha kan inni jiru. 16,268 immoo dhiyeessuudhaaf amma qophiin gaggeeffamaatidha kan inni jiru jechuudha. Kanaadhaaf waldaaleen sanyii dhiyeessan kun kilaasteroota 5dha kan nuti qabnu. Kilaasteroota 5tti adda qoonnetu waldaalee bu'uuraa ciccimoo filachuudhaan akkasumas namoota dhuunfaa eeyyama dhiyeessii sanyii filatamaa qaban faana waliigaltee raawwatameetu yeroo ammaa bitaniitu akka isaan dhiyeessan godhamaatidha kan inni jiru. Garuuyyuu inni kun yeroo itti aanutti baatii itti aanu kana keessa karabsinuudha ta'a jechuudha sanyii filatamaa. Siituun immoo baay'een isaanii self pollinator kan ta'anidha. Achuma self pollinator kan ta'an immoo segregating godhanii oomishtummaan isaanii baay'ee gadi hin bu'u waan ta'eef harka qonnaan bulaa keenyatidha jira jechuudha. Kumtaala 60,000 ol kan ta'u harka qonnaan bulaa jira. Isuma sana ogeessi keenya leenjii kennuudhaan leenjiin qonna gannaa kennameetira kan jiru kanaan duras kennamaatira ture. Qonnaan bulaan keenya harka isaa akka inni tursiisuudhaan godhameeto kumtaala 63,000 kan ta'u harka qonnaan bulaa keenyadha kan jiru jechuudha. Waliigala naannoo kumtaala 80,000 siiwaanii fi siituu akkasumas sanyii haadhoo bara kana lafa qabnu 50 ol ni uwwisna jennee qabanneetidha kan jirru waan ta'eef inni kun immoo oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti gahee olaanaa kan inni qabudha. Inni kan biraa misooma gabbina biyyoota irrattidha kan hojjetamuu qabu jechuudha. Oomishaaf oomishtummaa keenya dachaadhaan dabaluudhaan bara baraadhaan qonnaan bulaan keenya akkuma beekamu lafa hin qotaa xaa'oo ni kennaa fi sanaan ala kunuunsuun xiqqoo rakkoodha qaba. Kanammoo misooma gabbina biyyoota irratti bal'inaadhaan akka biiroo qonna Oromiyaatittis waliidhaan ta'uudhaan hojii bal'aan hojjetamaatidha kan inni jiru. Nooraa kumtaala 2,800 dhiyeessuudhaaf karoorfanneetu dhangaggaa'ummaan biyyoo adda baheetidha kan inni jiru jechuudha. Keessattiyyuu dhangaggaa'ummaa haadhaan kan saaxilaman naannoo baddaa kan jiran kutaa magaalaa 7 ni jiru. Inni sun saamunni biyyoo fudhatamuudhaan nooraa amman barbaachisaa kan jedhu sana adda baasnee amma nooraan torbee itti aanu keessatti geejjibsamamee hojiin nooraa itti naquu fi lafa keenya lafa nyaatameetu ture deebinee fayyisuudhaaf yaaluudhaaf hojii bal'aan gaggeeffamaatidha kan jiru. Kana cinaadhaan immoo gabbina biyyoo gaggeessuudhaaf hojii guddaan kan hojjechaa jirru kompoostidha. Qophii kompoostidha jechuudha. Varmii kompoostii kumtaala 13,395 qophaa'eetoo maasirratti bahatidha kan inni jiru. Qophii kompoostii idilee faana wal qabateetoo meetira kubii 315,000 fi 900
qopheessineetoo kutaa magaalaa hunda keessatti aanolee 36 keessatti qophaa'eetoo innis yeroo ammaa maasitti baatedha kan inni jiru. Inni kan biraa siicoo faana wal qabateetidha jechuudha. Baa'oogaazii dhaabbileewwan adda addaa faana waliidhaan ta'uudhaan akkasumas waajjira bishaan albuuda fi enerjii faana waliin ta'uudhaan baa'oogaazii 140 ol sheediiwwan hojjenne keessatti gashuudhaan baa'oogaaziin achiidhaa siicoo sana baasuudhaan maasii qonnaan bulaan naannoo magaalaa jiru akka inni itti fayyadamuudha fi gabbinni biyyoo akka inni eegamu gochuudhaan oomishaaf oomishtummaa addachaadhaan dabaluudhaaf hojii gurguddoon kun hojii qonna gannaati irratti hojjetamaa kan jiranidha jechuudha. Haaldureen bara kana mijeessuu qabnu hunda mijeessuudhaan leenjiraadhaa jalqabeetoo leenjin ogeessarraadha jalqabee hanga gajjallaatittidha kan inni kenname. Kun immoo karaa itti fufiinsa qabuudhaan hanga midhaan sabsii midhaanititti leenjin itti fufiinsadhaan kan kennamudha. Oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti gahee olaanaa eegumsa midhaanii faanas wal qabateetu waan hojjetamuu qabu. Ammarraadhaa jalqabnee hojjetamaatidha kan inni jiru waan ta'eedhaaf hojii kana milkeessuudhaafis ogeessota keenya sirna deeggarsaaf hordoffiidhaaf kutaawwan magaalaa 12 irratti gadi bu'aniitoo yeroo ammaa hojii qophii qonna gannaa gaggeeffamaa kan jirudha jechuudha. Hojiiwwan kana hojjechuudhaan bara itti aanu lafa hektaara 95,500 irraadha. Kumtaala miliyoona 4.5 harvest ni goona jennee karoorfanneetoo